Ashlabbootatu daandiirraa dhagaa darbataa jira warri siin jedhe dhuguma siin jedhe. Hojiin kee dhagaama darbachuu malee bu'aa injifannoo kee firii qabsoo kee tikfachuu nyaachuu hin dandeessu yoo ta'e akkuma siin jedhan kashlabbee taateettaa jechuu komiin kiyya kana. Akkaaf nu arrabsaniini isinumti warri isinitti hime sila qeerroon 2004 waggaa 14 har'aa seenaa inni ittiin eegale kan namni tokko iyyuu ittiin hin dhaadanne hin himanne sana amma dhufee abbaa meeqa itti ta'e jennaan isinuma keessa amma qeerroon kun bakka 3-4tti cabdanii hin jirtanii miti kun kashlabbee naman jechisiisuudha. Kanatti sarara tokkotti deeffachuu fi kallattii walii kennu waan barbaannu walii himne hanga waan barbaannu argannutti wal harcaasnee caccabnee karaarra dhaabbanne dhiichisaa hin oollu wareegama keenya isa dhugaa itti fufnee waan barbaannu dhugaa haa argannu siniin jechuuf hin siyyaane. Hubattanii miti? Eessa? Gaafa lolaa, gaafa du'aa, gaafa abiddaa situ keessa jira. Gaafa bal'inaa, gaafa tolaa, gaafa qananii seetiin balbala irratti si ittisanii. Bakka sana yuun geessuti. Bara dhufaa darbaa mootummaa jijjiiramu hundaa irratti nan dabarre jettee fincilaa jiraattaa jechuudha. Kun hiree keenya nama bitiyati haati keenya akkuma isa nubitu ji'a 9 baattee garaatti haati isaa sadeesse hankeenyis akkasuma ji'a 9 baattee nu deesse. Nu hundiyyuu immoo uumaa rabbiiti. Bilisa taaneetu dhalanne, bilisa taanee jiraachuu falmanne, kanaaf bilisa taanee jiraachuu qabnaa jechuudha. Waan nu malutu jira. Waan nu malu sanarraati hanga xurii qeensaayyuu yoo taate sharafamte jennaan hin fudhannu jechuudha. Saanin sinittini hankeenya dhoqqeesaa jalaa haruu dandeenyeerra, bineensarraa eeguu dandeenyeerra, nyaachifachuu dandeenyeerra, elmachuus qabnaa jechuudha. Okolee guutuun hankeetinii fal'aana ammaaf sii safaranii tole jettare. Okolee sanarraa fal'aanaan sii safaruu miti fal'aanni tokkoyyuu hir'atte jennaan hin fudhatiin jechuudha. Hankeeti okolee guutuun sun yommuu jaallattee ta'e immoo Oromooni ni qaba irraa fi abbaa beekuu kenna okolee isaa fuudhiitii dhangalaasii fi fedhii keetii jechuu sun. Hankanaachi kan kee irratti namni abbaa ta'ee safaree siin kennu. Nu kataane amma kana jechuudha. Yeroo hundaan sinitti hima. Buna beektu miti kam wallaaltu ni qottaa keessa gangalataa ooltati. Maal lugde yoona kana qola bunaa. Warri buna hin beekne baalli isaatu maal akka fakkaatu maal luga yoona kana. Ishira saasanuyyuu buna isa eessaa jedhaniitiin nama ogummaa qabu dhamdhamsiisanii. Kanaaf nuti rabbitu akkasittiin dhama'ii buli malee waan dhamaate firii dhamaatii kee nyaadhuu bulii nuun hin jedheetiniin nuun eebbisne abaarsa qabnaa nu abaarsa hin qabnu nutu akkas of godhee jechuu. Bakka adda addaatti wal caccabsitanii wal qooddanii qeerroo haaromsaa qeerroo bilisummaa qeerroo maaliyyoo abboo qeerroon tokkitti qeerroo bilisummaa Oromoo qofaa beeknanu. Kan ati kaleessa dhagaatti darbataa turte atuu haaromi jetteetu qeerroo haaromsaa siin jechuutti jira jechuu. Kan ani kaleessatti dhukaaseetiin manatti galcheetu har'a na hiikkachiisuuf deemaa jira jechuu. Eenyutu natti hidhe akkamittiin na hiikkachiisa? Nuti beeki lollee miti yoo iddoo tokko dhaabbanne argineerra waliinu ittiin oonneeyyuu ni injifanna.
diinni keenyis kana ni beeka. Kanaaf bakka hundaatti gargar nu qoodaa oolaa jechuudha. Oromoon galaana irra dhangalaanaa jechuudha. Kanaafuu hin hiikkannu waraanni bilisummaa Oromoo eenyuyyuutti hin hiine hiikkachuus hin danda'u, marii sana keessas hin jiru. Erga hin hiikkattu ta'ee sin nyaachisu sin obaasu na keessan sosso'iinii naan jechuu dandeessa. Kaleessayyuu ani hidda mukaa nyaachaan ture, situ dammaqee na nyaachisa jennaaniin har'a biddeen nyaadhe malee. Ammas yoo jette hidda mukaa nan dhowwattu. Kophee kiyya guggubee nyaadha. Ati bilisa ga'uun feetu mukaa fi bineensa kiyya bilisan baasaa jechuu. Qananii namaatiin olee jiraatu bineensi. Hanga bineensa hanqattaa Oromooti. Hanga bineensa hanqattaa biyya faranjiitti beeki. Sareeni jireenya nuti asii jiraannu caalaa jiraatti. Sammuu dhabne biyya keenyatu qabeenya hin qabu. Beekumsa dandeettii nama dhabne maal dhabdere? Bilisummaa dhabde taanaan sanaaf carraaqqataan jirtu. Yennaa bira geessu maaliif harkaan qabachuu dadhabdee namatti laattatta? Namatti laattatiin isin jechuutti jira. Bakka adda addaatti hin caccabiin isin jettuutti jira. Akkuma gaafa duutuu sanaa wal hammadhuutii du'i arras. Warri kaleessa qabsoo kana booresse lubbuu isaa mararfanne riqicha ta'ee anaaf si akka irra ceenu nu taasise. Waan jedhan qaban. Wanti isaan jedhan akka saree butaa waggaa 100 jiraachuurra akka leencaa baroodee halkan tokko booddee duunaa wayyaa jedhan. Kabajaan sanaa jechuudha. Du'a yoo taate immoo qabsoof bahaniif hin du'an. Qabsoorraa oolaniifis du'an oolan. Namni gaafa du'u du'a. Ibidda meeqa keessa darbee gororri ta'ee isa ajjeesa. Ani kaleessa gaafa manaa ba'e waggaa 17 har'aaf yookaan 16 har'aaf. Hiriyoota hedduun qaba. Kana biraa hafe amma bakka adda addaa irraa naga'u manatti hafe du'eera garuu. Ibidda meeqa keessa darbe nan jira. Amman du'a yoo ta'e asumatti hin du'a. Sichi waggaa 5 yoo ta'e yoo amma waan barbaadde ibidda natti darbatte waggaa 5 sana numan argaa jechuudha. Waggaa 100 jiraadha taanaan immoo umurii naa kadda waggaa enuman jiraadha jechuudha. Qabsoomneefis miti kaduunu mana oolleefis miti immoo kadu'a oollu jechuudha. Guyyaa keenya qofaa duuna. Duuti immoo miileenaanis nuttaa dhufu, tokko ta'es nuttaa dhufu, taankii isaa qabaatu, eeboo isaa qabaatu, du'an sodaattu taanaani hundumti isaayyuu tokkumaa jechuudha. Kanaaf hin hiikkannu jennaan hin hiikkannu. Hin hiikkannuumi? Hin hiikkannu. Mariif hin dhiyaatu jechuu kun. Osoo illee ta'e kaleessa hiikkanne irra ta'e irra tola. Dadhabne irraa addi bilisummaa Oromoo qabsoo bilisummaa Oromoo dhiibuu dadhabeera. Daa'ima Oromoo kichuu itti gabbaruurra harka kennate hiikkate agaluutu kaleessa jedhame ni wayyaa jechuudha. Har'a garuu sadarkaa itti geenye kanarratti edda daa'ima meeqa itti gabbarre edda hiriyoonni keenya meeqa nu biraatii kufanii lafeen isaanii boolla meeqa keessatti ol guute riqicha nuutee irra ce'uu jalqabnee hiikkanna. Har'a mitii jechuu hiikkachuun har'a humna taateetta kana gidduu dabarsuu hin dandeessu diina. Yaamne itti laannaa re'ama. Yaamne itti laannaa. Hiikkachuu ka beeknu diina irraati malee ofii hiikkannee lafa kaa'uun beeknu aadaa waraana bilisummaa Oromooti. Galaanaa irra dhangalaanaami. Bakka jirtutti hin dabarsiinii jechuudha. Amma qabsoo fincila harka duwwaa fi qabsoo qawwee walitti hiineetu adeemna. Boru waraana bilisummaa Oromoo miti kaas jiru yoo siin jedhani ni fudhattaa?
waliin dhaabbannee gaafa diina lollu nun argine moo nun argine maracaan argine gaara keelloon beektu mukkii qanfilloon beektu ashiin beektu gaara abbaa seenaan beektu ubbo suni waraanuma bilisummaa Oromoo amma ijaan argitu malee bakka biraarraan dhufne jechuu inni kun wacuu fi iyyuu qofaatiin hin raawwatu wanti har'asitti wal waamneefi yoo boru hin hiikkannu jechuu keenyaatiin diinni nutti dhukaasuu jalqabate beektaamii waan gootu qeerroo ani oboo waanan godhun beeka ati qeerroonis waan gootu beekta waan goonu immoo waliin goonaa jechu waan goonu immoo yeroo waliin goonu wanti walitti himnu komiinsin irraa qabeedhe sana hin fitanne tokko si yaame tokko si teessise ati bahii du'i ati mana ooli ati akkas ta'i guyyaa irraa akkas hin ta'ini guyyaa biroo akkas ta'i sana fudhattu burjaaja'uu akkasii nama lubbuu keetiin taphatu ni fudhatta hin fudhattu miti namni tokko ati wareegamoo kee reeffa kee fuudhee miidiyaa irratti maxxansuutiin si hoogganuu hin danda'u hooggansa akkasiis hin jirtu jechuu namatti hin sagadin nama laaltees hin deemiin waan barbaaddu beeki anaan laaltee miti ka qabsoorra jirtu waan barbaaddutu jira ka qabsoof si baase immoo ka qirqiree si nyaatu gabrummaa sirra jira abbaan qeerroo gadi baasee fi ol galchu roorro miti qeerroo roorroon sun hanga cabuu hin dandeenyetti eenyuyyuu sin dhaabu kanaaf hoggansi keenya kan kallattii nuu kennu ka hiriira nu baasu ka nu fincilchiisu gabrummaatu nurra jira kallattii walii laachuuf immoo bakka deemtan hundumaatti akkuma gaafa diinni waan sin jilbeenfachiise itti fakkaate online singeesse huursuun singeesse jennaan oromummaan iddoo tokkotti walitti sin fide walitti sin dagaagsee bakkoota adda addaa irraa kaa walin beekne bilbila wal jijjiirtanii qabsoof karaa saaqe sana har'as bakka kanatti kumaatamaan argamtaniittu teessoo wal jijjiiraa akkamittiin wal qindeessinaa akkamittiin injifannaa akkamittiin bakka kamitti yoom wal yaamnaa isa jedhu mataa qabdaati diidaa nama laaleen nama birrii sirraa guuree miidiyaa banatee achirratti reeffa kee maxxanse jennaan dhugumaan naa yaadu sitti fakkaate har'a garuu ibidda keessatti si waliin hin dhaabbanne gowwummaan keenya kanaa jechuudha miti amma qaa namaa dha'uun barbaadu namni hedduun garuu akkasittiin harka keessaniin ibidda qabate abaluun akkasii too jennee amma ka iyyitanii maraattantu jira namichatti maraatiin sirnaaf maraat namni nama qabsoon baabura ka yaabbate hundatu bakka xumuraatti bu'a jechuu miti hedduun karaarraa harca'aa hedduun karaarraa yaabbataa deema namni ati nama kiyya jettee adeemtuu rabbi miti waaqa miti bakka tokko gahee nama ni jijjiirama gaafas immoo qabsoo jibbitamoo akkam goota nama laaltan hin deeminaan nin jedhu kanaaf jechuudha hubattanii hooggansi